artista godhu. Maqaa qabdi moo qabdu? Qabdi nuufana. Tirti. Deebisa gaa. Intalti takka yoo bakka sanitti raashii taate maqaa qabdi moo maqaan qabdu? Akkam jechuun maqaa qabdi jechuun maal jechuun? Yoo intalti takka bakka sanitti raashii taate tun arkitee gandalabeedha. Maqaa san dha'uun fedhu gaa. Maqaan beeyta gaa. Maqaa dubartii arkitee mana bunaatii yaamanii sanni beeytaa beey. Baalageedha jedhamti. Yoo raashii taate. Gurbaan tokko ammoo yoo raashii ta'e maqaan qabu. Raashii ta'e moo ta'uu baate maqaan qabu. Jessii oppoozitiidha wannan jedhuuf kanaaf. Maqaan qabu dhuga. Duuba akkamitti wal qixxeessita? Intalti tun raashii taateef maqaan isii maqaa biraati. Gurbaan kun raashii ta'e moo ta'uu baate maqaan qabu inni Mahammadu Dansee dhumte. Ayyee barra waliigalee baryaadha jedhamu jechuudha. Jaarsi kiyya hirriba beekuun wannan irraa dinqisiifadhu. An dubru nyaatanii dhufanii na gaafachuu keessa jirti. Ifii naamusa qabaatee anillee naamusa qabaate. Maan kamaan ni maltaan? Entau galal. Dhiirri kuni. Waan inni narra barbaadu kan namni biraa irratti haraashii ta'ee akkatti haraashii experience asirraa argatee bahe. Ani kolleejii amma kolleejii dhiira tokko asanatti qalee deemee soo ati mootii gudu burmaasan barbaada. Dhiirri tokko garuu asanatti qalee deemee santu dhiira isa godha. Akkamitti iskuula saniin waa jetta. Iskuula saniin tokko asanatti qalee jaartii isaatiin akka gaarii inni ta'u godhe tokko akkamitti maqaa itti gaafa. Kolleejii deemta ati asitti. Amma Muniira bira immoo dhiira gaarii taasisaa dhiira isin barbaadu taata. Kolleejii irraa eebbifamte kan akkamitti arrabsa. Hin arrabsin. Laal. Dhukun dhuguma jirtu. Intalti takka gurbaa tokko raashii ta'in arkitee eksperiyansii hin qabne arkitee kama isii bira akka horii du'eetitti isii bira ciisuu fi gurbaa tokko karabbiin waan isa uumeef dura dursoo dhiirri wajjin dhalate hin jiru waan kana. Namutu dhiirri hundinuu guyyaa keessa haraashii ta'aa dhufu. Akkuma kormi loonii lafa qotiyyoon lafa qotuu baratutti innillee guyyaa keessaa barata waan kana. Malee wajjin dhalatu. Barachuudhaaf immootu laal haraashii godhuudhaaf korma tokko maal godhan? Harqoota itti hidhanii ijoollummaa isaatirraa barsiisan. Akka itti qotu. Sigalee akka itti deemu. Dhiirri tokko haraashii ta'uudhaaf akkasitti deemuu isa barbaachisa. Baratee muuxannoodhaan dhufuu isa barbaachisa. Yookaan immoo maqaa balleessitee biraa deemte kun dhiiraa miti, kun godhuu hin danda'u, kun kana ta'uu hin danda'u, ooyiruu isaa facaafachuu hin beeku. Kun waan argaa jiru. Har'aan tanaa biyya Faranjii keessatti dubartii hedduutu dubartiin maan teenya hedduutu dhiira maqaa balleessaa jira. Kun hin jiru, kun dhiiraa miti. Maaliif ekspiriyaansii waan hin qabneef dhiira arkitee maatiin cawaan guddise, maatiin arkitee tasgabbaa, maatiin akhlaaqa qabu guddise waan ta'eef har'a maqaan badaa jira. Durriyyee tokko mootinuyyuu ka arkitee gadhiisanii guddisan. Ka arkitee mana bunaarraa mana bunatti dhalataanitti taraa guddatee dhalaan irra gadhiisuun feetutti heerumnaan. Waa hunda wajji ta'a. Isaniif galaami. Kanaaf dhiirri ekspiriyaansii qabatee dhufuun dhalaa hedduu wajji ciisee dhufuuni dubartii biratti barbaachisaadha ni feeti. Dubartiin ni barbaaddi. Waan dhalaan feetu kun. Dhiirri mootiyyuu yoo isiin tuqamtee dhiirri hin fedhu. Dhiirri maal fedha ta'in tuqamin ta'in arkitee ijoolleen qaqqabattee hin qancarsin. Sigalee biraan niiw akka kaartoona keessaa bahee jirtu akka kaartoona keessaa baate.